Wantoota haala kanaan horsiisan yeroo jedhan dhageenyeen beekama. Ati egaa yeroo deemeet waan adda addaa dalagatee kabajamtootaa fi hordoftoota burqaan tarta'e nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti isinaan akka gochaarra har'aaf viidiyoo tokko immoo qabadheen isiniif dhiyaadheera. Viidiyoon kun maal jechuun keessan waan hin oolle. Viidiyoo kana immoo daawwachuuf warreen chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe, like, share gochuun jajjabina akkanaaf taatan isiniin jechaarra. Viidiyoo keenya har'aa keessatti gaa horsiisa sareewwanii fi akkasumas taateewwan sareen yeroo ammaa kana gaa addunyaa irratti godhaa jiru isin daawwachiisa jechuudha. Egaa as gara biyya keenya keessatti immoo yoo deebine obbo Ebeluun egaa loowwan horsiisan hoolota re'oota horsiisan yoo jedhan malee saroota haala kanaan horsiisan yeroo jedhan dhageenyeen beeknu jechuudha. Maalifi nuyi nama safuu qabu jechuudha. Isaan immoo kanarra darbuudhaan gaa wantoota adda addaa yeroo godhan argina. Asirratti viidiyoon ajaa'ibee tokko gaa har'a daawwattoota kootiif hin ta'a kanan jedhee qabadheen isiniif dhiyaadheera jechuudha. Viidiyoo kanarraa immoo sareen akka namaa egaa yeroo deemeet waan adda addaa dalagatee deebi'eet immoo as wanta sana bilcheeffatee yookaan nyaatu argina jechuudha. Asirratti mee viidiyoo kana mee walumaan daawwannee adeemnu mee kanarraa gaa akkuma argaa jirrutti amma viidiyoon kuni sareen kuni gabaa deemee zambiilii keessatti jechuudha. Akka shaalii wayiiti kana keessatti qabateeti gaa deemee amma shunkurtii bitachaa jira. Itti aansuudhaan dinnicha waan adda addaa gaa akkuma namaa deemee maallaqa yeroo itti kennu maallaqa warreen gurguran sun immoo irraa fudhataniit yeroo meeshaa sana fudhatee deebi'u argina jechuudha asirratti. Egaa leenjisuu ni danda'u. Mee hagam sareen akkanatti wantoota adda addaa bituudhaaf gabaa deemeet yeroo dalagee deebi'u baay'ee nama ajaa'iba. Namni mataa isaatiin iyyuu kanarraan fadheen deebi'ee kanan bitadheetan immoo har'a oduun bitiin hin deebi'e yeroo jedhan gaa ni dhageenya. Asirratti immoo sareen kun yeroo bitateet waan adda addaa deebi'u argina irraa jechuudha. Itti aansuudhaan sareen kun immoo biteet maal godha sana booda yaadumanii ergan immoo akkasumas wanta kana akka raawwatuuf akkas gochaa jiru immoo maalan jedhu walumaan laalla jechuudha. Itti aansuudhaan foon egaa saroonni yeroo argan wayi namarraa butanii deemu yookiin immoo nyaachuudhaaf illee akka wayiidha. Kiiloomeetira hedduu irrattis foolii fuudhuudhaan sareen ni beekame jechuudha. Asirratti immoo viidiyoo kana mee ammas laallee adeemnu. Viidiyoo kanarraa immoo akkuma hubachaa jirrutti amma maallaqni ni jira. Maallaqa kana fudhatanii foon sana achi keessa kaa'uuf jechuudha. Silas dinnicha shunkurtii yeroo bitu argitaniittu fudhateet ofumasaa achirra kaa'ee maallaqa sana erga warri abbaa qabeenyaa gurguran sun erga fudhatanii booda qarshii sanatti kennuudhaan gaa sareen kun ni deebi'a jechuudha. Kunis hordoftoota burqaan tartaayimentii gaa viidiyoo ajaa'ibaa ta'eetan qabadheen isiniif dhiyaadheera. Warreen isinitti tole gaa subscribe, like, share gochuun akka na jajjabeessitan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo gaa horsiisa sarootaa argitamu asirratti. Saroonni gaa akkuma silan isiniin jedhe yeroo loowwan harroota, hoolota, sangaa waan adda addaa kaa gizee horsiisan kun na beeknu. Asirratti immoo saroonni kun haala kanaan gaa hidhamaniit yeroo bobbaafaman ilaalla jechuudha. Viidiyoo kanarraa ammas akkuma ilaalaa jirtanii viidiyoo kanarraa akkuma amma argitan yeroo bahan dabareedhaan bahu nyaata isaanii yeroo nyaatan haala kanaan nyaatu. Afaan ittiin walii galanis ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaanni dhiyaateefit saroota kana jechuudha. Nyaadhaa haga jedhamnetti sareen tokko dhufee nyaata kana nyaachuu hin danda'u jechuudha. Abbaan balleesses ni adabamaa jechuudha. Kanaaf naamusa qabu haala kanaan gaa nyaata isaanii ni nyaatu jechuudha. Akkuma kinoo dallaa keessaa horiin bahan sanatti gaa saroota kana dallaa keessatti itti uwwisuudhaan
sana booda dallaa sana keessaa bahaniit immoo as nyaata isaanii taateewwan adda addaa yeroo raawwatan arginaa jechuudha. Mee viidiyoo kana mee walumaan laallee adeemnu. Viidiyoo kanarraas amma akkuma argaa jirtanii intalli baafteetti. Erga baaftee booda tasgabbaa achuma dhaabbadhaa jechaa ni jirti. Kanaaf deebi'a horiyaa jirti, ulee harkattis baattee jirti. Kana malee namni tokko as darbitanii xunnaan adabbii akka qabu waarningii kennaafii jirti jechuudha. Asirratti akkuma isin argaa jirtanii. Kun hin taane taanaan egaa ni adabamoo jechuudha. Baay'een nama ajaa'ibu. Saroonni kunuu amma isaan gaggaan argitaniitu. Sana booda akkam ta'a kan jedhu horsiisaniiti Chaayinaa keessatti ispeeshaalii kun suuparmaarketiitti dhiyaachuudhaan nyaataaf ni oolchu jechuudha. Egaa biyya keenyatti saree nyaachuu miti tokko ol lama ol horsiisuun baay'ee homaa bu'aan qabu jedhama. Garuu sareen namarra baay'ee amanamaadha jedhamee ni yaadama. Akkasumas baay'ee jaalatamaa fudhatamaadha sareen nu birattis. Tajaajila biraatiif oduu hin taane tajaajila eegumsaa akkasumas namni abbaan saree sana guddise illee waa yoo ta'e bakka namichi sun waan ta'e yookaan kufee argame sanatti illee namoonni barbaadanii balaan yoo irra gahe illee nama sana yoo dhaban sareen sun illee dhaqee isaan geessuudhaan nama sana akka argatan ni taasisa jechuudha. Isaan kun sareen gochaawwan godhan keessaa isa tokko jechuudha. Akkasumas immoo biyyoota garaagaraa Israa'el akkana biyyoota guddatan keessattis immoo yoo fudhanne leenjii waraanaa keessatti illee seenuudhaan akkasumas diinni karaa kam akka jiru fuuldura deemuudhaan foolii fuudhuudhaan warra loltootatti himuudhaanis sareen ni beekama jechuudha. Kanaaf biyya keenyattis haaluma kanaan saroonni eegumsaa fi waan adda addaarras ni oolu jedhameeti ni beekama jechuudha. Egaa saroonni kun immoo kana booda nyaata kana suuparmaarketiitti seenuudhaan gara nyaataatti ni oolu. Asitti nuyi safuu qabna jechuudha. Kana horsiisnee waan nyaannu miti jechuudha. Maaliifi kottee duudaa fi akkasumas immoo sareewwan waan akkana kana biyya safuudhaan yookaan aadaa qabnudha nuyi jechuudha. Kanaan nyaatamu jechuudha. Yeroo tokko bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti warshaan harree ijaaramuudhaan harreen qalamanii gara ekspoort ta'uudhaan biyya alaadhaaf ni dhiyaatu turanii. Egaa uummanni fi akkasumas qeerroowwan naannoo wanti kun hin barbaachisu jechuudhaan bulchiinsi magaalaa deebiseeti warshaa harree sana cufuu isaa ni beekama. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Asallaa keessattis haalli kun eegaleera jedhameera. Erga warshaan kun banamee harroonni kun immoo qalamanii booda gara doolaaraa adda addaatti biyya keenyaaf sharafa argamsiisuun galii guddaa ni argamsiisa jedhameeti wantoonni kun yaadameeti kan godhame. Egaa biyya keenya keessayyuu Oromiyaan biyya badhaatu akkasumas riisoorsii adda addaa waan qabnuuf oduu isa qabnuttuu fayyadamnee galiiwwan adda addaa akka argannu ni beekama. Asarroota irraa miti kun immoo aadaa keenya miti jedheeti uummanni naannoos ofirraa kaasuudhaan ni beekama jechuudha. Asirratti immoo akkuma isin argaa jirtanii viidiyoo kanarraa horsiisanii haala kanaan foon qalameefiti erga dhiyaate booda isaan kana immoo gara warshaatti geessuun qalamuun suuparmaarketiitti erga dhiyaatanii booda fooniif ni tajaajilamu jechuudha. Egaa suuparmaarketii guddaa keessatti suuraan saree guddaadhaan ka'ee erga taa'ee booda foon bareedaan jiraachuu haala kanaanis ni ibsu jechuudha. Egaa hordoftoota Burqaa Entertainment viidiyoon dinqisiisoo torban kanaaf ni ta'u jedheen immoo isiniif qabadheen dhiyaadhe asuma irratti xumurameera. Torban viidiyoo biraatiin haga wal arginutti nagaatti isiniin jedha.